National Sarip Dubanna. Okay. Okay. Gara boodarraa hin beektu baay'een keessa na hinaa'u. Baay'een keessa sirriitti beektuun mee ijjigaa yoo dhiifama guddaa waliin al tokko kaatee achi siqee adeemuu dandeessaa? Dhiifama guddaa waliin. Obsi. Imbuin. Okay. Nalagay bakka imbuin ka. Imbuin. Obboleewwan istiikarii boo'ichaa jira dhiifama bittoota hin dabar dhiifama obboleetti kiyyan boo'inatti istiikarii boo'ichaa dhiisaa jira dhiifama. Koppiliin qofa godhaa warri koomiti godhame eegaa tokkoof koppiliin godhuu qabdu neetworkiin kokkukutaa jira waan ta'eef ijjigaa imbo'in koppiliin qofa godhaa dhiifama guddaa jira. Ijjigaa yoo qottu. Iko ilkaan nama alaalu malee ijoolleen waan tuqun beekan ikko bifa namaa fi ilkaan nama bareedina kee yookaan mataa itti dhaattee wayyaa tuffattee ilaalu malee rakkoon namarra ga'u beekan Oromoon geenyetti. Ati kophaa kee jiraattaa? No. Mana kiraa meeqa kaffalta? 500. Imboyin natti martu seeraan 500 kaffalta. Keetiif hojjetattaa? Nyaata hoo akkamitti jiraata? Nyaata hoo buddeen bitadhee hojjetadha. Buddeen bitadhee hojjetadha. Buddeen nama 20 galeera. Akkamitti jiraataa akkanii ammaadha? Jiraataa haala akkamiitiin jiraataa akkanii natti? Buddeenii duwwaan bitadha. Nan hojjetadha. Isa yoo deddeebi'ee hojjechuun na rakkisa waan ta'eef si'a tokko itti hojjetadheen istoofirra yoo ifadheen yeroo baay'ee laayii nasa seenaa inni kana malee wayyaa koo immoo birrima namni dhufee obboleessi koo iluu illee amma dhufee wanni naa kenneera. Isatu yeroo baay'ee sappoortii na godha giiftii inni naa kennuuni wayyaa koo faa buddeen faatti bitadhee jiraadha. Hojiiwwan natti hojjettee ji'atti galii ati argattu homaan jiru jechuudha. Yeroon opereeshinii ture yeroon barreen gaddaa opereeshinii waggaa kanan ta'e yeroo sanaa kaasee dhiise. Maal hojjeta ture kana dura? Talaalaaki. Amma homaa hojjetan jiru? Homaa Lakki. Magaalaa kan jiraattu amma yeroo ammaa kana? Naqamtee. Naqamtee ganda kam? Sabaatti. Okay. Tole, anatu hima keessaa fi obboleewwan koppii linkii godha. Koppii linkii godha hundi keessan. Koppii linkii sirraa barbaada. Obboleewwan jigaa yoo hin beekne jirtan natti hin fakkaatu. Haalli isheen keessa jirtu baay'ee nama gaddisiisa. An dhugaa dubbachuuf akkanatti hin beeku. I mean, gargaaramaatuma jirta, rakkoo keessan jirtu, namni sappoorti godha, hojii wayisii uumaniiru jedhee tan amanaa ture. Garuu haala kana keessa jiraachuu kee hin beeku. Ifama, sorry. Itu ijoollee Habashaa taate akka daagimsa lafaa EBS keessa galtaa. Miidiyaan Oromoo hundi kan mootummaas kan dhuunfaas namni waan tokko si affeera hin jiru. Piroodyusariin waa'ee fiilmiitii illee si haasofsiisa hin jiru miti? Lakki. Yoo xiqqaate kun qabeenya keenya piroodyusaroonni, aktaroonni, daayirektoroonni mucaa kanatti fayyadamuu danda'u ture. Mucaa kana fayyadamanii hojii hojjechiisanii isheedhaaf illee waan gochisiisuu fi danda'u ture. Mucaan kun amma uffata dandeessee miiccattu, dandeessee hojiin hojjettu. Gabaabduu qofa osoo hin taane dubbisii rakkoo qaba. Operaasiyoonii taateetti akka amma nutti himattetti rakkoo garaagaraa qabdi waan ta'eef mee Oromoo jecha tokkoon maal goonuuf koomentiidhaan nutti hima. Sana booda yaada kennadha. Maal goonuuf koppii linkii godhaa maal goonuuf komentii keessan dubbisaara koppii linkii godhaa komentii obsaa galatoomii. Thank you. Okay. Okay.
wajjin uumamuu fi qabaa gargaaruu qabna. Ayinaa baay'ee Oromoo siniin beeka sirriitti maaliif Oromoon gara laafessa Oromoon miskiina intala isaa miti Orma kaan bira iyyuu hin dhaabbata hin gargaaratanii kabajamaa jaalalaaf kabaja guddaa isinii qaba. Ijjigaa yoomii haala kamiin akkasi gargaaruu barbaadda? Tiiktaakii irratti sagantaa sii qabnee barbaadda. Hin dhagaama? Hin dhagaama? Hin dhagaama Ijjigash? Tiiktookii irratti sagantaa qabannee TikTok irratti sagantaa qabannee karaa giiftiitii fi akkaawuntii qopheeffattee akkasii gargaaruu barbaadda? Haala sana sii goonuu sii mijataa? Sii mijataa mi? Rakkoon qabu. Oromoo yoom goonuu? Oromoo faanas hin mari'annaa, ijoollee faanas hin mari'anna, iluus waliin galtaa. Mee infoleerinsaroonni as jala jirtan warri galuun isinii mijatu lakkoofsa tokko barreeffadhaati. Hin galcheen haasofnaa. Mee taap godhaa. Koppii link godhaa. Har'uma guyyaa qabnaaf. Why not? Miidiyaan harka keenya jira waan ta'eef. Iluu welcome. Salaamu alaikum. Akkam abdii. Keef abdii. Jirtu. Maal taate Ijjigaayyoo? Nukku beektu. Maa bood? Sergeen beeku duraan geemii taphatta maal taate? Badaan natti hin tolee hin jiru. Sila kuwe? Badaan natti tolee hin jiru iluu. Abdii maal taate? Neetworkiin isin jiru hin dhukkubeeni? Na dhukkubee na rakkadhee namni garagalee na ilaalu hin jiru. Baay'een gatame. Maaliin nyaatullee na rakkadheettee Habibi? Wallah nagaraa yaadda asumarraa argaan yoo ta'e yeroo tokko ta'u giifti ganna namallee akka danda'u gaafadheefi ture. Namoota takka maaltu ergaafii ture asillee gaafadhe ergaafii ture. Gaafa dhiyoo tokko paaspoortii baafadhe ala deema maali waan itti beekta. Osoo Dubaay deemee viidiyoon dalagaa warra jiru waliin jettee feematee achi waliin dalagaa ofirraa naaf bakka I think hin jajjabeessanii namni achi jiru. Thank you. Osoo qarqaaranii wallaahi laana dasna argaa nyaate namni kenna waan ni beekta. Nama kana miskiina kana gargaaruun barbaada. Asiin durallee geemii taphattee keessaa si himte I think rakkoo na himtee turte. Hin dubbadheedhaa ture hin dubbanneeni geemii taphattee turte waan akkasuma waan arganne na fakkaate. Waan wayii ta'e. Garuu sappoortii gootan uummata keenya wallaahi namni amma nama meeqa jira gaafa takkatti sappoortii gootanii waan wayii gootanii miskiina dalaguun nan deettu bira dhaabatan garuu waraana yaattu akka mataa kiyyaatti bira fa'aa deemaa na bira dhuftii arga dandeeyyiitti makennaa akkanumaan eegala. Miskiina akkanaa kanneen lallaalaa jechuu barbaade warri waa qaqqabdan akka mataa kiyya akka jedhan. Baay'ee gaarii. Ishi seenaa Ibrahim dubbatu. Abdii akkam jirtan naguma? Jira. Welcome. Dhugaa dubbachuuf namni akkanaa kun qarqaaramuu qaba. Namni bifa qofa laallamuu qabu. Irra caalaa wanni qarqaaruu qabnu nama fayyaa qaburra nama akkanaa kana wallaahi osoo bira dhaabbanne. Nda'uun bira dhaabbachuu qofa osoo hin taane osoo hojii dhuunfaachi waan isin hara itti baafattu osoo godhaniifi baay'ee natti tolaan gama kiyyaanii waan qabuun niin qarqaaraanii. Maaliif namni yeroo kana bahee boo'ee asirra akka fayyaa qabu meeqatu qarqaaramaa jira? Meeqatu amma odoo saba biraan adeemu dhugaa rabbi namni iyyuu barbaadee isii barbaadee wanna gochuun hin danda'a. Argaa jirra namoota akka isii miidhamaa akka isii kana saba biraa keessa kan dhalate garuu nama keenya keessa wanta kun waliin beeku dhugaa waan jiru qabu baay'ee garaana nyaatte warasuma irratti hin beekaan anis miidiyaa kana irratti hin beekaan ni qarqarraanii waan qabnu hin jiran. Okay. Thank you. Abigo dubbadhu bro. Welcome. Abdi akkam nagaa? Alhamdulillah.
Jirra galata rabbii. Ijjigaayyoo wajjin yaa'u nuti wal beekna. Viidiyoo baay'eessu wal wajjin yeroo koolaa binaani. So ani ijjigaayyootiin turutti nan beeka isheen tooshin haasutti illee natti tolaa bin. Intalli kun baay'ee dandeettii guddaa qabdi. Maaliif professional goonee gaafa nuti hojjechaa turre amma viidiyoon ishee akka inni ilaalamu iska 3 miiliyoona akka miiliyoona 3-4 ilaalama. Gaafa nuti wal faana hojjennu jira ishee wajjin. Annaa an gaafa dura wal argine qaamaatiin gaafa wal argine ani bakka silkii ምናምን qabdi natti fakkaate gaafa dura. ከዛ ጋር ቪዲዮ ምናምን ወጅን ሆጀኔ አኒ ቪዲዮ ቀረጽ ምናምን ላችሁ ፊ ጋር ፈንጀዱ ሞባይል ይሄ ቴክኖ ምናምን ይዳ ቴክኖ ኢንፊኒክስ ዋና ከሲዳ በቃ ይሄን እንጅሩ ካሜራን ሳይን ቀረጹ ቪዲዮን ኑቲ ሆጀኔ ላኑ ፊ መችረት ነጀቱ ሞባይል ይሄ ሰነረተ ይችላል እና አካውንቲ ካን ኮን ሲትላጣ አቲና ኮሶቲ ነጀት ጀና ላኪ አካውንቲ ካን ከስ ሲሩ መታው ቀባ yoate ቲኮ ነፋን ዋኒቶ ደንዳ ዋንቴ አካውንቲ ከነረታውን ቀቡ ጀዴ ነቱ ዲዲሼቲ እና ስልኪ መባሬዳለን ቀቡ ኦኬ ባይ ጋዲዳ ቶሌ ኢሉ ያደረኩ ቀባ ያደረኩ ከመንት ላልታ ገስቲ እርገጣ ወረኛ ያደረከብደን ኢሉ ሜ ከኒን ጀዱ አን ኦሶ ሰገሳ ቀብኒ ነሞኒ ተራጊፍቲቲን ሰፖርት ተጎራዱፊ አካውንቲ ሲስምኔ አካውንቲ ሲ አይመጡ ቢፍቲራ ሰፖርት ተጎራምቱ ያደ ጀዱን ቀባ ማልኮኑ ማጀት ተሰረቲ ኢሉ wallahi bareeda accountii finne guyyaa tokko qabanii waan argachuu waan argatu sappaartii godhaa guyyaa wayii ilaalle I think torbaan kana gargaarsamuu jirana fakkaata akkas yaa akkuma sagantaa tokko jira ana biraa galgala sa'aatii lamatti anna torbaan dhufu godhii akkasitti aslii baattillee namni itti himu okay agadan danna dandeetti wara itti himu akkasii biraadha tole guddaa dhufu goonu idaamee maybe yoo geemiin jiraatin beekamu yaa akka eegalle men yoo guddaa dhufu asliifaatti nimtaa fe'atanillee itti nima asliitti maa waadhu rakkoo qabu tole anillee itti nima mee obboleewwan gaafa guddaa yookaan torban borii jechuudha torban borii tiimi yaadni koo torban borii gochuu yaadu hin ta'u Nita gaafa san qarqaartee wallah bareeda hin gargaaru manni ni qarqaaraan ijoollee waa'ee duraanuun qarqaarraadhaaf mana keenyatti dubbiseen ijoolleen ergitee bulleen jirti takka lama sadii waan ta'u manni qarqaartee akkasaa boonu oromo nama kumaaf dhibba tokkotti daawwachaa jira yookiin qidaamee wayyaatu yookiin qidaamee yookiin guddaadha torban dhufu torban irraa yookaan torban borii jechuudha yookiin guddaa yookiin qidaamee goonaa dhimma dhi'annee murteessina nuti godhi iluu dhiifamu iluutti sinanimmaa warras keessa jirtan hubadhaa ijjigaayyoo keessaan naafa barreessitu ittiin hima namoota beektutti himtu sagantaa qidaamee torban har'aa galgala sa'aatii lamatti yookaan guddaa galgala sa'aatii lamatti sagantaa bareedaa namoonni giiftii qaban giiftiidhaan namoonni immoo akkaawuntii barbaadan akkaawuntiidhaan akkaawuntiin nigdi baankii waan qabduuf jechuudha. Feesbuuk irrattis nama maxxansaaf inshaallah an viidiyoo achi waraabsee abiigoo dhumti kun argeeni viidiyoo maxxansinee achi kan ishee waraabeen akka argee hin maxxansinaa qidaamee dhufu yookaan guddaa dhufu hin hojjennaa fi abiigoo ati ishee bira deemtee viidiyoo waraabdeen akka naa ergituun barbaada dhiifamu. Ayyee rakkina qabu isheen yaani finfinneen jiramma naqamtee jirti rakkina qabu walaa dhuftuuti isheen dhufuu dandeessu waan wajjin hojjennu sochii marra waan qabnu duraanis mari'achaa turre rakkina qaban waraabee siif ergamasitti. Tole haa ta'u kanaafuu obboleewwan namoonni as jirtan hundumti keessan qidaamee torban qidaamee dhufuu torban irraa jechuudha. Torban irraa yookaan iftaa torban boruu sagantaa bareedaa qopheessinaa fi galgala sa'aatii lamatti hundumti keessan itti qophaa'a galatoomaa simboon dubbadhu siitan dubbatiin giiftii kiyya. Guddaa jechuun simboon dubbadhu. Simboon sagaleen jiru. Okay. Egaa abiigoo hundumti keessan seenaa gaafa xinnaa torban irraa yookaan torban boruu qophaa'atii wal agarraa yoo rabbi jedhe. Si ati immoo keessatti naa barreessi ijjigaayyoo.
bilbilli koo profaayilii irra jira waan ta'eef achuma profaayilii irraa fudhattee karaa inboksii naa barreessuu dandeessi. Turgum እያላችሁ ላላችሁት እቺ እህታችን እጅጋየሁ ፍቃዱ ትባላለች። ወለጋ ነው የተወለደችው። በተፈጥሮ እንግዲህ አጭር ሆና ነው የተፈጠረችው። አጭር ብቻ ሳይሆን ጀርባዋ ላይ ትልቅ ህመም አለ፣ ያማታል። ኦፕራሲዮን ሆናለች እና በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ክራይ ቤት ውስጥ ነው የምትኖረው። የሚያግዛት ዘመድ አዝማድ የላትም እና በጣም እየተቸገረች ነው ያለችው። አኗኗሯ ከላይቭ ላይ በምታገኘው ኮይን ከምታገኘው ጊፍት ነው እንጀራም የምትገዛው፣ ቤት ክራይም የምትከፍለው። ኢቭን ኢፍ ልብሷን እንኳን ማጠብ አትችልም። ልብሷን እንኳን ከፍላ ነው የምታሳጥበው። ምክንያቱም ጎንበስ ማለት ስለማትችል ጀርባዋ ላይ